Xiyyaarri samii keessatti maaliif walitti hin bu'ani? Xiyyaarri samii keessatti walitti bu'uuf yoo dhiyaate eenyutu murtii dhumaa kenna? Paayiletii moo kompiitaraa? Samii keessa xiyyaaronni kumaatamaan lakkaa'aman balali'aa oolu. Akkamitti walitti hin buune kan jedhuuf immoo TCAS siistema jedhamu yookaan sirna balaa walitti bu'insaa ittisu TCAS jedhamutu jira. TCAS lafarraa gargaarsa ni eegu. Inni xiyyaarota naannoo isaa jiran hunda gaaffii tokko qofa gaafata. Eessa jirtaa? Safarri kee meeqaa kan jedhudha. Yoo balaan dhiyaate tarkaanfii lama fudhata. Tokkoffaa TA yookaan Traffic Advisory kan jedhamu sagalee kookpiitii keessatti tiraafik jedhu dhaga'ama. Kunis paayiletiin naannoo isaa akka ilaallatuuf isa gargaara. Bakka kanatti TCAS murtii dhumaan kennu. Inni lammataa RA yookaan Resolution Advisory kun immoo emergencyidha. Amma TCAS murtii dhumaa kenna. Yeroo emergency kanatti xiyyaaronni lamaan miilii sekoondii keessatti walii galu. TCAS xiyyaara tokkoon climb yookaan ol ba'i ittiin jedha. Xiyyaara tokkoon immoo descend gadi bu'i ittiin jedha. Namaan ajaa'ibu cockpit keessatti TCAS abbaa murtiidha. Paayiletiin murtii TCAS qofa hordofa. Egaa TCAS siistemni jedhamu kun guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuu namoota baay'ee du'arraa baraaraa oolaa jechuudha.